amma asallaatti miti. Galamsoo irraa amma abboomsaa. Cilaanoo keessaan. Yaa. Dhummuugaan cilaanoo. Dhummuugaadhaan. Taanee ilaa wanta kenna namoonni gaafa san maqaa jaarmaa mootummaa kanaa keessa hojjetanis jiranii warra akka ishee tuulatuu fa'aa arsii kutaa arsiitti gaafatamaa bakka bu'aa. Kinfa asallatti kinfa ramadanii jira. Amma bakka inni gaafa icat ta'e booda isheetuun sun icat ta'e booda jedhaniin ishee tuulatuu Abdulmannaan abboomsa Abdulmannaan tokko jira. Booda kanaawu ambaasaadara ta'e wayyaanee kana. Yeroo kun kanarraa deebi'e. Amma ijoolleen tun gaafas gaggaarii gaa walitti qulqunnamtii gaarii qabda. Nama miilan deemee isheetuun kun faan miilan deemee ilaa galamsoo nama dhufu baadiyyaa keessa qotee bulaa keessa. Waan gaarii hojjeta namni kun akka gaarii karaan kun baname sila walitti hidhaan kun jira. Asiin hamma ilaa Karrayyuu keessa fakkeenyaaf gaafa waraana Bilisummaa Oromoo kana gara Shawaatti ergamu. Caasaa hundanuu dalage. Nama Hajiwaarii hojjetu qabna namicha cimaa nama Karrayyuu kana. Inni hajjis waan dha'e beekee shanaanuma cimaa kana. Shanaanuma Haji jennee yaamna. Hajiwaarii kun nama bayyanataa namaati namni hagas cimaan jiru gamba siyaasa. Nama akkasitti nama walitti hidhuu fi ijaaruu danda'u sin agarre. Waariyo jechuun kunis maqaa qoosaa ta'inna. Lakki maquma isaati Waariyo. Nama biraa tokko kaniin maqaa irraanfadhee jiraa fi kan naannoo Awaash sanfaa dabarsaa ture. Isuma gaa Waariyo Waariyo isuma warra naannoo Awaash kana. Namichi sun naannoo Burguddee kanarraa qotee bulaa keessa fidanii galamsoo suma ta'a. Jajjaboodha warra kanaa kan ana hojjete hojii gaariitu hojjetamaa ture hanga booda gaa faca'iinsuma wanti dhalate santu beekee nama diigee namni mas hedduun warri muka dhaqee magaalatti dacha'ee nama kennuun waan caasaa magaalaa keessa jirtu diiguun himee hiisisuun amma alfaan warra akkasiiti biktamoota akkasiiti. Fakkeenyaaf nama osoo bakka san hin geenye maantana magaalaa galamsootti deebitanii achitti maadhee